Badhaasni Noobeelii nagaa ministeera muummee Abiyyi Ahmadiif bara 2019 kenname guutummaatti akka mulqamu hawaasni diyaaspooraa Soomaaliyaa iyyateera. Hawaasni diyaaspooraa Soomaaliyaa badhaasni ministeera muummee Abiyyi Ahmadiif bara 2019 kenname kan Noobeelii nagaa ministeerri muummee nama nagaa waan hin taaneef irraa fudhatamuu qaba jechuun koree qindeessituu badhaasa Noobeelii nagaatti iyyataniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad handaara galaanaa qabaachuudhaaf hojii dippiloomaasii hojjechaa turaniin milkaa'uun galoo galaana Adanitti handaara galaanaa qabaachuudhaaf akka ta'e ammajjii 1 bara 2024 beeksisuun kan yaadatamudha. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya mata duree tokko qofa irratti xiyyeeffatu waliigaltee tibba kana Somaaliilaandii fi Itoophiyaan waliif mallatteessan hordofuun Soomaaliyaan muffii jabaa agarsiisaa jirtu cimsiteetti fufteetti. Hawaasni diyaaspooraa Soomaaliyaa ammoo guyyoota dura badhaasni Noobeelii nagaa ministeera muummee Abiyyi Ahmadiif kana dura kennamee ture akka deebifamuuf sagalee walitti qabu yookiin peetishinii walitti qabu akka jalqaban miidiyaaleen gurguddaan addunyaa gabaasuu irratti argamu. Dhuguma ofii ammoo badhaasni Noobeelii ministeera muummee Abiyyi Ahmadiif kenname kun deebifamuu danda'a kan jedhu irratti gabaasa bal'aa qabanneerra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo like, share godhuun dagatinaa isiniin jenna. Akkuma jalqaba irratti mata duree isaa tuquuf yaalletti badhaasni Noobeelii nagaa ministeera muummee Abiyyi Ahmadiif bara 2019 kenname akka guutummaatti mulqamu hawaasni diyaaspooraa Soomaalii iyyatee jedhame. Itoophiyaan handaara galaanaa qabaachuudhaaf Somaaliilaand waliin waliigaluu hordofee hawaasni diyaaspooraa Soomaaliyaa duula badhaasni Noobeelii nagaa Abiyyi Ahmadiif kenname akka mulqamu gaafatu jalqabaniiru. Kunis hawaasni Soomaaliyaa kun gama onlaayiniitiin peetishinii walitti qabuun ministeera muummee Abiyyi Ahmad irratti duulan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad handaara galaanaa qabaachuudhaaf hojii dippiloomaasii cimaa hojjechaa turaniin milkaa'uun galoo galaana Adanitti handaara galaanaa qabaachuuf akka ta'e ammajjii 1 ibsanii turan. Guyyaa bara haaraa faranjootaatti ministeerri muummee Abiyyi Ahmadii fi pirezidaantiin Somaaliilaand Musee Bihi Abdii waliigaltee Itoophiyaadhaaf handaara galaanaatii fi buufata humna galaanaadhaa kennuu fi danda'u walii mallatteessaniis ture. Biyya Somaaliilaand bulchiinsa koo jala jirti jettee kan amantu Soomaaliyaan ammoo dhimmicha cimsitee mormaa turte. Inumaa mootummaan Itoophiyaa ammoo dhimma galaana diimaa waliin wal qabsiisuun Somaaliilaand irratti hirkachuu hatattamaan akka dhaabu Soomaaliyaan gaafachaa turte. Isa qofa osoo hin taane ammoo Soomaaliyaan biyyoota michoota ishee ta'e kanneen akka Eertiraa, Egypt, Uganda, Qatar fi biyyoota garagaraatti bilbiluun mootummaan Itoophiyaa waan raawwachaa jiru akka dhaabuu fi biyyoonni kun ammoo akka Soomaaliyaa deeggaranis gaafachaa turte. Mootummaan Soomaaliyaa dhimma kana karaa nagaatiin xumuru yookiin mootummaa Itoophiyaa waliin mari'atee xumuru caalaa biyyoota jibba Itoophiyaatiin guutaman cinaa fi fiiguun baha Afriikaatti waraana biraa banuudha jechuun xiinxaltoonnis himurratti argamu. Haa malee ammoo mootummaan Itoophiyaa yookaan ministeerri muummee Itoophiyaa dhuunfaa isaaniitiin dhimma batattisuu yookiin lafarraa fi fiiguu Soomaaliyaa kana ilaalchisuun homaa dubbachaa hin jirtu. Isa qofa osoo hin taane ammoo murtee amma mootummaan Itoophiyaatii fi Somaaliilaand irra gaan kana mootummaan Soomaaliyaa qofti mormaa hin jiru. Hawaasni Soomaaliyaa bal'aan ammoo dhimmicha jabeessee mormaa jira. Hawaasni diyaaspooraa Soomaaliyaa ammoo Somaaliilaand qaama mootummaa federaalaa Soomaaliyaa waan taateef waliigalteen Itoophiyaaf handaara galaanaa kennuudhaaf irra gaame birmadummaa Soomaaliyaa kan sarbe naannichaas jeequmsatti kan galchuudha jechuun duula ministeera muummee Abiyyi Ahmad irraa badhaasa Noobeelii nagaa deebisuu jalqabaniiru. Duulli gama onlaayiniitiin mallattoo namoota 25,000 walitti qabuudhaaf ammajjii 2024 jalqabame badhaasa Noobeelii nagaa ministeera muummee Abiyyi Ahmadiif kenname guutummaatti akka mulqamu gaafata. Kunis ammoo koreen badhaasa Noobeelii nagaa kennite ministeera muummee Abiyyi irraa badhaasa kana akka deebisan kan gaafatudha. Hanga roobii ganamaatti ammoo namoonni peetishinii yookiin ammoo sagalee gama onlaayiniitiin walitti qabamaa jiru kanarratti hirmaatan 15,000 ol akka ta'e BBC'n gabaaseera.
qindeessaan duula kana Ali Muhammad xalayaa banaa qopheesseen gochi alana ministeerri muummee Abiy Ahmad keessumaa qaama galaana Soomaaliyaa fudhachuudhaaf yaaluun kan of danda'e ta'uu tokkummaa daangaa fi walabummaa mootummaa federaalaa Soomaaliyaa sadarkaa olaanaadhaan kan sarbuudha jechuun xalayaa banaa barreesseera. Itti dabaluun ammoo qindeessaan duula kana Ali Muhammad xalayaa banaa kanaan akkuma naannoon Tigraay qaama Itoophiyaa taate Somaalilaandis qaama Soomaaliyaati jechuun xalayaa kana keessatti barreesseera. Waliigalteen ministeera muummee Abiy Ahmad fi pirezidaantiin Somaalilaand waliif mallatteessan sochii hamaa gaanfa Afriikaatti godhame jechuun duula mootummaan Soomaaliyaa garee shororkeessitoota naannicha keessa socho'u balleessuuf godhu walxaxaa gochuun yaaddoo qaama kanaatiin mudatu ittuu hammeessaa jedha. Xalayaa banaa qindeessaan duula kana barreessan. Akka qindeessaan duula kana jedhutti yeroo ammaa kana mootummaan Soomaaliyaa garee shororkeessitoota balleessuuf sochii bal'aa taasisaa jira. Mootummaan Itoophiyaa dhimma galaana diimaa waliin wal qabatee ammoo nurratti bobba'uun gareen kun akka humna godhatu taasisaa jechuun ibsa. Badhaasni Noobeelii nagaa lola jajjabeessuudhaaf waraqaa ragaa jajjabeessituu ta'uu hin qabu jechuun koreen badhaasicha kennu hatattamaan badhaasa kana ministeera muummee Abiy irraa akka mulqus gaafateera. Koreen badhaasa kana kennu ammoo hatattamaan hin mulqu taanaan rakkoo jabduutu dhalataa jedha namni kun xalayaa barreessa kanaan. Ministeerri muummee Abiy Ahmad irra jireessaan dhibdee Eertiraa waliin jiru karaa nagaatiin furuu isaaniitiif akkasumas ammoo qilleensa jijjiiramaa Itoophiyaa keessatti fidaniif muddee bara 2019 badhaafamaa Noobeelii nagaa 100ffaa ta'uun kan yaadatamudha. Ministeerri muummee Itoophiyaa dhibdee Eertiraa waliin waggaa 20 ture akkasumas ammoo rakkoo siyaasaa Itoophiyaa keessatti ture ilaaluun koreen badhaasa kana Abiyyiif ammoo badhaasa Noobeelii kennee ture. Yeroo sanitti ministeerri muummee Abiy Ahmad badhaafamaa Noobeelii nagaa 100ffaa ta'uu isaatiin wal qabatee addunyaan guutuun gammaddee turte. Haa ta'u malee ammoo faallaa kanaatiin ministeerri muummee Abiy Ahmad ergasii haala siyaasaa Itoophiyaa keessatti dhalate wal qabate keessumaa walitti bu'iinsi naannolee adda addaa keessatti mudachaa ture badhaasa Noobeelii nagaa isaan injifatan irratti qeeqnii fi gaaffiin irra deddeebiin ka'aa tureera. Badhaasni kunilleen ministeera muummee Abiy irraa akka fudhatamuuf ammoo namoonni adda addaas gaafachaa turan. Amma dura badhaasni Noobeelii nagaa kun akka irraa mulqamu ifatti gaaffii kan dhiyeesse waldaa ogeessota Oromoo idil addunyaa ture. Waldaan ogeessota seeraa Oromoo idil addunyaa kun adoolessa 2020 keessa xalayaa banaa koree Noobeelii nagaatiif barreesseen bulchiinsa Abiy Ahmad jalatti tasgabbiin biyyaa dhabamaa waan jiruuf badhaasni kun irraa mulqamuu qabaa kan jedhu ture. Ajjeechaa namoota bebbeekamootis dabalaa jira. Hidhaan namoota bulchiinsa isaa irratti qeeqa jabaa dhiyeessanii fi hooggantoota siyaasaa irrattis hammaataa waan jiruuf badhaasa Abiyyiif kenname kana koreen kun akka irraa deebisu waldaan ogeessota seeraa Oromoo idil addunyaa bara 2020 gaafatee ture jechuun badhaasa kana Abiyyi fudhatee waggaa tokko booda jechuudha. Kanaas ta'ee sana mee amma ofii badhaasni Noobeelii nagaa kenname kun mulqamuu ni danda'a gaaffiin jedhu waan ijoodha. Badhaasni Noobeelii nagaa kennamee fi akka mulqamu yeroo gaafataman ministeerri muummee Abiy Ahmad kan jalqabaa miti. Dureen biyya Myanmar Aung San Suu Kyi dhumaatii musliimoota gosa Rohingyaa biyyattii keessa jiraatanii wal qabate himannaa guddaa fi iyyanni irraa haa mulqamu badhaasni Noobeelii nagaa isaa irraa haa fuudhamu jedhu deddeebiin dhiyaachaa akka ture seenaan ragaa ba'a. Haa ta'u malee ammoo kan San Suu Kyiitis ta'ee sana dura iyyata dhiyaateen badhaasni kun kan mulqamee hin jiru jedhama. Inuma ammoo dhaabbatichi gaaffii kanaaf deebii ifa ta'e marsariitii isaa gubbattis maxxanseera. Badhaasa Noobeelii nagaa kenname mulquun hin danda'amu jedha. Koreen badhaasa Noobeelii nagaa barreeffama marsariitii isaa gubbatti barreessan. Fedhiin Alfred Noobeelis ta'e seerri faawundeeshinii Noobeelii carraan akkasii akka jiru hin eeru. Faawundeeshiniin badhaasa Noobeelii nagaa kennu marsariitii isaa gubbatti barreeffama kaa'ee jiruun badhaasa kenname ilaalchisee iyyanni kamuu qaama badhaasicha kenneef hin dhiyaatu keewwanni jedhu jiraachuu isaa ibseera. Itti dabaluun faawundeeshiniin badhaasa Noobeelii kun koreeleen badhaasa Stookholmii fi Osloo jiran badhaasa takka kennameef irra deebi'amee iyyata dhiyaate kamiifiyyuu takkaa deebiis kenneen beekuu jedha. Gaheen koree kanaa hanga yeroo badhaasichi kennamuutti waan ta'eef sanirra kan darbe garuu erga badhaasni kenname deebi'ee nama iyyata dhiyeeffateef iyyata isaa akka hin ilaalle koreen badhaasa Noobeelii kun ibseera. Badhaasa kenname mulquudhaaf fireen hin jiraataniyyuu malee komiiwwan dhiyaatan ni hordofnaa jedha koreen badhaasa Noobeelii kun. Haa ta'u malee ammoo badhaasa kenname yookaan badhaasa Noobeelii nagaa kenname deebinee hin mulqinu hin fudhannu jedha koreen badhaasa Noobeelii nagaa marsariitii isaa gubbatti barreeffama barreessan.
walumaa galatti hawaasni diiyaaspooraa Soomaaliyaa akkasumaan laffaatii Alii Ahmad taagaayii dhababadde laffa'aa jiran jechuudha. Kanaaf ammoo koreen badhaasa kanaa badhaasni deebi'uu waan hin dandeenyeef hin dhiphatinaa hin rakkatinaa isiniin jedheera.